السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاك سنة هردتني مري مالي كنتاتني. أنا الحمد لله نجاك سنجرا. أكم سنة جواتو النجاك يا والله الحمد لله. درت الجواتو سنجرا. هرمو فيديو هاراتو كل سنة فيزرا. فيديو هارا كان اللي والله أبصر نبي بيتني. أبصر نبي سني في يسوع بعده. እና እኮ ሚዲያ ከነረት ማጅሮች ወደ ወኒ ሚዲያ ረተርግኑ እንደነ ወላሂ ዋን ባይነ መገዲስ ዱዋዳ ሚዲያ ከረ ወን ሚዲያ ዱንያ ከነ ወንት ደም እንደኖች ዋን ባይነ መገዲስ ይሱዳ እና ወላሂ ፌስቡክ ከነ ወንተን ይላልተን ዩቲዩብ ከነ ቲክቶክ ከነ ወንተን ይላልተን ደቾ ዋን ሰሙ ከሰን ገዲስ ይሱማለ waan isin bashannansiisu hamma kana argachuun baay'ee ulfaata yeroo amma kana isiniin jedha innis maal yoo jettanii har'a viidiyoo tokkoon isin dhufee jira waan baay'ee nama gaddisiisudha wallaahi laazim haatiniif abbaan jechuudha wal fuudhanii odoo gaa'ela keessa jiranii waliin jaalalaan waliin jiranuu ijoollee lama argatanii dhiira tokkoof dubara tokko jechuudha እና ወሊን ጅራታ ነው ጀቾል ወሊን ጅራታ ተዱራኖ ሃትኒ ፊ አባን ኮን ወለለኒ ጋኢሊ ዘራ አዳን ዲገሜ አባመናስ ጋኢሊ ብራ ቡልቲ ብራ ጃረቴ ሃቲ መናስ ቡልቲ ብራ ጃረቴ ጀቾል ግዱ ከነቲ ማልቱ ረከነ ማለቱ ማ ሱንስ ጋኢለ ሃቲ መናስ ጋኢሊ ጃረት አባመናስ ጋኢሊ ጃረት gaa'ela kan biraa jechuudha. Gidduutti eenyu miidhamaa jira ijoollee. Maaliif sunis illee gaa'ela irraa ilmoo biraa argachuu danda'a. Inni sun illee ni dhiiraallee gaa'ela biraa irraa ilmoo biraa argachuu danda'a. Gidduutti kan miidhamtu ijoollee jiraati jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Ani inja ani obsan dhabee akka kiyyatti obsan dhabee haatiniif abbaan jechuudha. Akkamitti ilmoo argatanii kaa'anii akkamitti ilmoo jiraata akkana cakkanan baay'ina ajaa'iba dhugaa dubbachuuf ilmoo jara keessattuu ilmoo jara jalqabaati ilmoo jaraati ilmoo tokkoffaas ta'e lammaffaas ta'e jechuudha ilmoo erga jedhamteetti ilmoo nafi maaltu hooggatamuu qabdu ispeeshaalii ilmoo irratti immoo jechuun abbaa haadha laallata haati akkamitti ilmoo sitti akka cakkanti abbaa manaati jettee jechuun abbaa ijoollee yoo ta'e waliin guddifachuu qabdi ani immoo please wallahi warri bultii ijaarratanii kaatanii bultii keessan digdanii ijoollee walirraa argattanii ijoollee keessan battantanii jechuudha. Ijoollee keessan rakkistan please of eeggadhaa please. Ijoollee keessan rakkisana maaliif ijoolleen keessan sun boruu jechuudha guddattee darajaa tokko irra geessee jechuudha. Isin haaleeffattu waan ta'eef keessattuu warri gaa'ela jiraatanii ijoollee keessan ijoollee argattanii kaatanii gaa'ela keessan diiguudhaaf deemtanu gaa'ela keessan ijoollee keessan gaa'ela keessan cimsadhaa please. Wallahi waan baay'ee nama gaddisiisudha. Intalli kun yeroo abbaa bira deemtu haadha bira deemtu haati akka hin taane wayite jechuudha akka haadha waan hin taanetti akka himcattiin afaan siitiin himattetti kushiinaa keessa bulchitiin rifeensa illee irraa haaddee akka malee jibbiteenii jechuudha daa'ima ishee intala ishee kana jechuudha akka malee jibbitee daa'ima ishee kana akka hojjetaa turte. Achi kaatee yeroo intalli abbaatti bilbilattee abbaanis immoo gaa'ela biraa ijaarratee jira waan ta'eef abbaatti bilbiltee haati kiyya akkasuma gootennaan badiitti kottu jedhee abbaan. Isheetti bira abbaa bira yeroo baddee dheedhuu abbaan kan mana barumsaa shanyii mana barumsaa hundaayyuu baasiseef jechuudha. Yoo jedhu haati biddeenaa ishee immoo abbaa manaa ishee ta'e ilmoo keetti ana foodhu itteetti. Macheen dhiirri haadha manaa safu'ata maaltu ta'u jechuudha. Haadha manaa safu'ata waan ta'eef garuu dhiirri tokko ilmoo isaatii wajjin jaallachuu qabdi. Fakkeenyaaf tokkittiidha waan ta'eef sunis dhiiga isaati waan ta'eef waliin jaallachuu qabdi. Akka mucaan kun natti hin dhufne haadha anattiif ilmoo kan kee filadhu jetteeni. Innaa haati biddeenaa sun illee isii jibbitee haati isii dhalteellee isii jibbitee abbaan isii dhalellee isii jibbee jechuudha. Mucaan sun bakka galtu hin qabdu daa'ima utuu nama obbeekuuti maa namaallee galtee jiraachuu dandeessi homaa hin beektu. Yeroo sanatti akka jettutti waggaa 8 naamni natti fakkaata waan akkas ta'e Allahu a'lam xiqqishoodha akka isheen dubbatutti jechuudha. Innaatuma jettuutu deemtu bakka deemtu hin qabdu baatee
achiin shufeerii wayii kadhattee Finfinnee nageessii adaadaa koo bira deemaa jettanii adaadaa si bira deemuudhaaf adaadaa sitti yoo Finfinnee geessee itti bilbiltu jechuudha. Adaadaan ishee immoo maal jetti miilli keenya dhukkubeera miilli kun dhukkuba jira waan ta'eef dhufuu hin danda'u jette. Innaa warri makiinaa keessa jiran hin buusinii kaan hin buusin isti buustaa namni maal isiidhaan maal wayyaa akkam wayyannaan biyya kootti deebisii jetteenii bakka dheetu Finfinnee keessaa እንኳን daa'ima akkasii miti inni beekuyyuu baay'ee hardeedha. Kaza shufeeriin kun biyya isiitti akka deebisuudhaaf birrii ofiisaatii baasee makiinaa biraatiin shanyaan jechuudha. Hin galtee amatuma akkasittuu illee ammas illee jireenyi hin taanee fi adaaduma si kana bira dhuftee adaadaa si bira yoo dhuftu adaadaan si mana bunaa qabdi buna waliin nagaduu jalqabdee guyyaa tokko bunni kun harka ganname adaadaan si kun maal jettiini bunni keessa duraa ganname utuu buna gannamu argitu sana jechuudha. Situ iyyuu na duraa balleessi birrii kan koo birrii koo naa kaffalee jetteeni situ birrii koo nyaate jetteeni jettee ofirraa adiyatte daa'ima kan ammas jechuudha. Meessa baasin kan dhiigni keessan kan haatini keessan isiniif hin ta'an kan haatiniif abbaan hin ta'an adaadaan illee akkas goote ishii mucaan kun fira hin qabdu eessatti baddi. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Achiin hin baatee bakka latullee hin qabdu. Innaa akkam akka ta'e isin beekuu shufeerii tokkotti walii galanni beektanii walii galanni ta'ee Allahu alim akkasiin jettutti dirqiidhaani. Shufeerii kanaa wajjin mana tokko keessa jiraatan natti fakkaata. Shufeerii kanaa wajjin utuu mana keessa jiraatanuu mucaan kun ulfoofte jechuudha garaatti hafe. Mucaan sun illee jechuudha ganamaaf galgala akkasiin himtutti jechuudha haasa namaa dhaga'ee dhufee na rukutaa jetti. Booda inni nuti dhiisee bade waan isa ajaa'ibuudha. Mana dhiisee bade jechuudha. Odoo akkasii dhiisee irraa badee jiru jechuudha. Booda kana maal gooti? Mucaa kana ulfoofteetti hin deessi mana yaalaa deemtee mana yaalaatti deessaniin daa'ima ishiinuu daa'ima akka daa'imatti qabdu hin beektu akka daa'ima maal gootu hin beektu daa'ima gochuudhaaf namtu of gahuu qaba beektanii. Manni yaalaa sun akkasiin daa'imatti qabdullee waan hunda gorsaniin jechuudha. Achiin abbaasiitti dawalan. Abbaasii maal jedhaa? Bilbila natti bilbilinaa saaxinii ni beektan saaxinii reessaan keessa kaa'amu jechuudha. Yoo isa ta'e saaxinii reessaa isiniin ergaa jedhee nama abbaan ofiif haati ofii ilmoo ishee kana maaf akka du'aaf hawwan wallaahi baay'ee nama ajaa'iba an baay'ee na ajaa'iba dhugaa dubbachuuf. Saaxinii isin erginaa jedhanii nuti dawwalinaa jedhan. Innaa akkasitti daa'ima isiitii wajjiniin ishiinuu daa'ima amma daa'ima isii 8 geesse ishee waggaa 13 keessa jirti. Ani wallaahi hinja bakka keessattuu shamarran ta'uun baay'ee tokko hardiidha. Shamarran rakkoo gurguddaa akkasii gaafatu dhiira taate jechuudha. Dhiirri maalu ta'e bakkeessa yoo bulallee yoo maalu ta'ellee yoo dhagaallee falaxellee yoo listiroo xaragellee jechuudha. Dhiirri wanti rakkoo amma kana akka dubartii irra gahu hin jiru beektanii. Shamarran ta'uun baay'ee nama gaddisiisa bakka tokkotti garuu keessattuu immoo rakkinni shamarran sana mucayyoo sana bira ta'uu hin taane rakkinni haadhaaf abbaa bira jira. Da'uu isinii beekani. Mucaan jira umurii isii akka taate hin beekani. Mee akkamitti mucayyoo kanaanii saaxinii reessaa keessa kaa'amu erginaa fi jechuun jira jechuudha. Maal jechuudha? Abbaan warra biraa fuudhee jibbe. Isiin sun haatillee akka biraatti heerumtee ilmoo ishee jibbite. Wallaahi hinja baay'ee tokko nama gaddisiisa. Gurri keenya waanuma keerii dhagahan jiru rabbiin waan keerii nu dhageessu jenna. Na wallaahi baay'ee na ajaa'ibsiiste. Namni immoo jechuudha harri dukkana bor immoo ifa mucayyoon kana hinuma darbaaf miidiyaa irratti illee beekamtee jirti. EBS illee beeksisee jiranii gargaarsa illee godhanii jiranii fi mucayyoon kun akka argitanitti daa'ima xiqqishuudha. Daa'ima xiqqishuu daa'ima baadhattee waan nama ajaa'ibu. Maal jetti karaatti illee naqabanii daa'ima namaa hatti deemaa turan jedhanii turanii ati daa'ima hin dhaltu naan jedhanii jettee himatti. Dhugaadha namni ilaalee jechuudha. Obboleettii qosatu obboleettii se'a malee haadha iyyuu maaliif baay'ee xiqqoodha. Daa'ima waggaa 13 jechuun haasa kana yeroo haasoftu sirriitti haasa'aa hin jirtu beektanii. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii isiniin jedha. Khayr inshallah wallahi du'aa godhame gurri keenya waan khayrii nuuf dhagahu
du'aa godhachuu qabna dhugaa rabbii. Annaa viidiyoo kiyya laayikii naaf godhaa, sabskiraaybii naaf godhaa isiniin jedha. Galatooma.